Oromoon akka lafa qofattu laalu miti jedhee dubbachuun isa sun jechuun taakkalaan bakki kan gaafa inni dhufe nami waa hedduu irraa eegee ture garuu taakkalaan jechuun maasterii hannaa waan ta'eef waanuma magaalaa hoolota gubbaattu baratasanii Finfinnee gubbaattu hojiirra oolchee lafa jechuun hedduu haqa Oromoo jechuun naftanyaa fi gurguree fixee jira. Maallaqa jechuun warri Arab Imaraati dargaggeessanii gurmeessaa jedhamee dargaggeessaa hojii uuma hojii kalaqaa jedhamee qeerroo fi yaadamellee akkum jiruuni deeggartoota bunaatu fi deeggartoota jechuun Qiddus Gorgisii ka Finfinneetti qoodee dargaggeessi Oromoo gargaarsa biyyittii Arabaa jechuun qeerroon ijaaruuf kennitellee irra wanta akka hin arganne taakkalaan jechuun dargaggeessa naftanyaa magaalaa Finfinnee keessa jiraniif qoode warri jechuun taakkalee uuma Oneggommaa jedhee sarrabse sun warra sunii fi qoode warra Iskender Naggaa Addis Ababa taakkalee uuma Shaggar Gommaa jedhee arrabse sunii fi maallaqa qoode taakkaleen haala gosuun keessa jira jechuun taakkaleen jechuun nyaata iskoolaa Finfinnee guutuuf dhiyeesse iskoolaa Finfinnee guutuuf nyaata dhiyeesse man barumsa afaan Oromoo ammoo baasii dhiyeessuu dide kun cuftinuu hin beekama taakkaleen jechuun barattoota dargaggeeyyii jechuun naannoo Amaaraatii fi akkasumas Finfinnee keessa jiranii maallaqa birrii Imaaraatii kennee miiliyoonii 200 akkuma jiru warra qoode barattoonni yookaan qeerroon Oromoo kan naannoo Tuulamaa ka ijaaramte la fudhatte wajarratte qabeenyi warra cufaayyuu irra booji'ee hedduu isaanii jechuun qabeenyi isaanii mancaasise garii hiisisee jira jechuun taakkalee waan hedduu raawwatee jira taakkaleen akka inni kahuu murtaa'ee jira Shimallis Abdiisalleen jechuun akka inni kahuu jechuun gamaagamni irratti dhiyaatee jira by the way taakkalee uumaa gamaagamni irra dhiyaate keessa waan inni ittiin gamaagamamu keessa jechuun biltsiginna deeggaruun A+ argate biltsiginna deeggaruun muuratee ejjannuuni biltsiginna cal biltsiginna ta'uuni A+ argate darbee jira haa ta'uuti malee saamichi lafaatiin networkii jechuun dhaabaa ala jiru ijaarrachuudhaan waraana social media hundeeffachuudhaan qindeeffachuudhaan dirjitaawi asirraa jechuun adeemsa hojii jaarmayaa diiguudhaanii networkii mataa ofii hundeeffatee lola mataa ofii godhatee ufittummaan lafa gurguratee saamamee fixee waan jedhuun gamaagamame saniin ammoo jechuun F argate hedduu isaatiin amanamummaan biltsiginnaaf dhaabbachuun A+ argatee jira. Kana ammoo inni ittiin jechuun gamaagamame akka biyyi ta'uu fi yaalee jedhanii ግለሰብ ገጽታ building image building jechuun of jajiinsan jechuun ofittummaa babal'isuulleen sanillee jechuun qoratame abiyyoo godhe abiyyi fakko okay abiyyi fakkoon qabu taakkalaan sanillee gubbaatti waan gaarii hin goone jedhame qeeqame jira taakkaleen kaahuu deema jechuu hanni isaatiif garuu biltsiginnaa waan faarsaa jiruuf hafuu danda'a Shimallis Abdiisalleen baay'ee qeeqame inni ammoo jechuun biltsiginnaa fi onneesa biltsiginnaa fi hin kennine jechuun shakkii qaba inni miillaman akka sirbi guchii bakki lam dhaabate sirbuu fedha yoo gabayaan oowwite itti dabalamuu fedha yoo gabayaan qabbanofte ammoo miil keessa fudhachuu fedha sirbi guchii kan kee kun hin taane jedhanii jechuun gamaagamame jechuun keessa bahuu qabdaa jennaan isanuu feetanii Prezidaantummaa keessa na baasa anu bahuu fedha jedhee dubbatee jedhamaa jira bifa kanaan ammoo jechuun wani deemaa jiru warra ODP dullatti duri OPDO dullatti duri hunda gaddeebisanii warra tiim lammaa jedhutu lammaan jaarratee cufaayyuu boolladhawaa ari'aa jiran kanattu tahuutu jira kanattu ta'uu jira OPDO yeroo amma kana OPDOon dullattiin OPDOon haaraa wanni jedhamu jirti OPDO balaan Jawaar Muhammad Faatiin OPDO jiran kafaa'uun OPDO jiran OPDOon akka OPDO jiraachuu yookaan OPDOon akka OPDOtti badu kanaaf OPDO dullattii fi OPDO haaraa jennee wal qeequu hin qabnu cuftu waliin dhaabbannee if baraaruu danda'uu qabna OPDO dullattiin hin jirtu OPDOon haaraawni hin jiru OPDOon jiddu galeessi hin jiru OPDOodha waliin dhaaban wajjin jiraanna wal qoqqoodanii ni kufnaa jedhanii waan akkasiitiin jechuun OPDO dullattii hundaayyuu kanaan dura jechuun reformii hin fudhattu OPDO badii jedhamanii kaasan cufa gaddeebisanii muudaa jiran muudam hedduu argaa jirtan torbaan kan keessa torbaan darbellee keessa argitanii jirtanii OPDOon dullattiin deemte dhufaa jirti OPDOon dullattiin kun maal godhu deemti Oromoof Oromoo walitti buusuu deemti OPDOon dullattiin kun lol daangaa qabsiisuu deemti OPDOon dullattiin kun amantiin nam qoqqoodu deemti OPDOon dullattiin kun garaan nam bitu deemti Oromoon kanaafuu lola daangaa sabaaf sablammii walitti bu'e wal dhabeensa amantii wal dhabeensi jechuun magaalaa keessa wal dhabeensi jechuun yuunivarsiitii keessa waan akkasii kan akka malee uf eeggachuu danda'u qaba wal dhabeensi akkasii kunini OPDOon dullatti nama karaa Baalettuu karaa daangaa Oromoof Somaalee wal dhabsiisuu fi karaa Booranallee waan akkasii bidde qabsiisuu fi filannoon kun aduun dhalatinu jeequmsa uumanii filannoo kana gufachiisuu fi
qophaawaa jiran filannoo kana gufachiisuuf qophaawaa jiranii karaa naannoo Amaarallee waan gosa kana godhuuf qophaawaa jiranii karaa naannoo Benishangulilletti warra aangoo qabeeyyii naannoo Benishangul ijjeessuudhaanii abaawwattuu waan kan godhaa jiranii uummata Benishangulitiif uummata Oromiyaa walitti buusaniif Wallaggaa fi Iluu Abbaaboor naannoo sanitti akka filannoon hin taane godhaa jiranii Harargeellee keessatti waan gosa kana yaadaa jiranii kaayyoon OPDO dullatti Oromoo wal nyaachisu Oromoo wal dhabsiisu Oromoo walitti buusu waan taatee fi filannoo kan mo'achuu hin dandeenyu filannoo kana kan ittiin irra aanu dandeenyu tokkoffaa yoo Oromoo wal qoqooddee wal dhabdee lammaffaa yoo Oromoo keessatti jeequmsi kahee naannolee keessatti walitti bu'insi dhalatee yoo hokkarri dhalatee yookaan ammoo jechuun yoo nu tokko taanee Jawaarii fi Kafaa'oo fa dur dhaabbannee didiigne qofa malee karaa nuti mo'annu hin jiru jedhamee jira jechuun yeroo ammaa kana jechuun OPDO'n yookaan ammoo bilisiginnaan Oromiyaa bakka sadiitti qoodamtee jirti. Namni hedduun jechuun waan kana waan Derajee Garafaa aktivistiin deeggara warra beekamaan kanaan dura barreessirra arguu dandeettanii yeroo ammaan tana bilisiginnaan Oromiyaa bakka sadiitti caphee jira. Tokkoffaa warra bilisiginnaa kana onneen amanee itti amane hojiirra oolchina jedhama ilmaan nafxanyaa jechuun ilmaan nafxanyaa ka Oromiyaa keessa jiran keessattuu nafxanyaa jechuun naannoo isaanii maqaan daawwisan yeroo hedduu dubbadde ilmaanii nafxanyaa kun Abiyyi yookaan ammoo duunee argamna akkuma jedhan warri sun nafxanyaa wajjin tahee jechuun isaantuu jechuun akka malee miili gajjabeeffate jechuun bilisiginnaa kan itti fudhate Itoophiyaa gosfeenu Oromiyaa gosfeenu nu dhaabaa jira jedhee Abiyyi wajjin jira jechuudha. OPDO'n nafxanyaa warri waan kan amantee garaan fudhate. OPDO'n jechuun lammaffaanii katiim lamma jedhaman warri waan kan jechuun irra shakkii qabu wanni kun nu hin ta'u odotaa hallee taatee yeroo kanatti hin qabu jedhee warra falmuttuu jira jechuudha. Warri sadaffaa OPDO ammoo warri gar dhaabbatu wallaalee jidduutu rarrayaaf warri jechuun maybe ayyaallallatti jechuu dandeettanii yoo gareen jechuun Abiyyi mo'ate gara Abiyyi dachaana yoo gareen kun ammoo jechuun gareen waan kan falmu jechuun akka tahetti taate jechuun Jawaarillee itti makamtee Kafaa'ootti makamtee filannoo ka godhatu taate achillee bahuu dandeenya jechuun warri jidduu lamaan dhaabatee jechuun garitti rarraa'ummatti hin beekini warri yaadi isaanii wanni jedhe. OPDO'n jechuun bakka sadiitti qoodamtee akkas walakaawaa wal unkuraa jirti jechuun wal caaluu fi wal boojii wal mo'achuu fi itti qophooftee hojjechaa jirti jechuudha wanni isaan hojjechaa jiran kanattuu jira jechuudha. Kaan ammoo jechuun naannoon Amaaraa hedduu walii galanii jiranii akka malee gammadanii jiran naannoon Amaaraa tokko taatee jirti. Tokko taatee bilisiginnaa naannoo Amaaraa tokko tahee bakka wayyaaniin dhufe hunda nutti fudhataa jiranii fudhachaa jiran. Bilisiginnaan naannoo Oromiyaa ammoo bakka wayyaaniin deeme nutti fudhataa osoo hin taane bakka Oromiyaa keessatti jirtu eenyutti fudhata anatti fudhata gandi kamitti fudhata aanaa kamitti fudhata OPDO'n Oromiyaa gubbaa wal dhabuu jirti Amaarii Itoophiyaa fudhachaa jira. Amaarii Itoophiyaa fudhatee jira, Amaarii bilisiginnaa fudhatee jira, bilisiginnaan ilaalcha Amaaraa gubbaatti dhabatee jira, bilisiginnaan olaantummaa yaada Itoophiyaa dullatti durii deebisuu gubbaatti dhaabatee jira, bilisiginnaan filannoo kan yoo mo'ate jechuun Itoophiyaan durii ni deebiti, olaantummaan Amaaraa ni dhufa, afaanii Amaaraa ni babal'ata, biizineesa ni qabanna, lafa ni fudhannaa jiranii filannoo kan gubbaatti jechuun Amaarii hunduu bilisiginnaa waliin dhaabanne jechuun yoo danda'ame jechuun akka bilisiginnaa mo'ataa goonutu yoo bilisiginnaa mo'atee taatee Abiyyi Oromiyaa keessatti mo'atame jennaan bilisiginnaan jechuun Abiyyi aangoo gubbaa kaasne Prime Ministeriinu Amaaraatti taa'aa jechaa jiran. Abiyyi jechuun ariinaa jechaa jiran. Ni ariinaa jechaa jiran. Abiyyi rabbittu kaisa beekaa kun haasamaa jiru. Social media gubbaalatti warri Amaaraa garii jechuun yoo Oromiyaa paartiin biraa mo'atte taate Abiyyi jechuun warri yoo mo'ate naa tahaa jedhee warri lakkaatanii Abiyyi Oromiyaa qabatee kan dhufni taate yoo Abiyyi Oromiyaa qabatee kan dhufni taate Abiyyi ari'uu deemna gussuu deemna jechaa jiranii Oromiyaa qabadhu Oromiyaa jabeeffadhi beesikeetu si wayya keetumattu si wayya alagaa hin abdatini alagaan jechuun booddee si ganaa galgalee alagaa wajjin namaaf hin ta'u jennee itti maa baane warri garuu ammoo filannoo kan mo'annee jennaan yoonni ka Oromiyaa hin mo'anne taate bilisiginnaa keessaa jechuun warra OPDO ariinee jechuun Itoophiyaa nutti bulchaa jechaa jiranii sun ammoo hin taatu Kafaa'oon faatii Oromiyaa keessa jabaachaa jiranii Kafaa'oon faatii Pabaa'oon faatii Abaa'oon faatii walitti dhufaa jiranii mariin warri waliin jalqabee akka gaarii kan caala cimee itti fufuu qaba jabaachuu qaba waliin dhaabbatanii hoogganaa waloo godhatanii caasalee waloo godhatanii filannoo jechuun yaada gosa tokko irratti dorgomuu fi waliin jechuun waloodhaan dorgomtoota dhiyeeffachuudhaaf akka waliin dorgomne jechuun bakka filannoo adda addaa gubbaatti yoo mo'atanillee mootummaa Oromiyaatiif mootummaa federaallee waliin dhaabbachuu fi qophii fixatanii jiranii gargaarsa maallaqaatii fi gargaarsa jechuun risoorsii adda addaatiif loojistiikii waliin godhachuu fi akkasumas jechuun sagantaalee warra walitti qindeessanii imaamaa ta'eef tooftaa filannoo ittiin mo'atan waliin baafachuu fi kan irratti hojjechaa jiranii karaa kanaan wanni deemaa jirtu jechuun mariin abdachiisa ammoo garuu dadhabsiisa
tahaa jira jechuun wanni biltsiginnaan paartiilee Oromoo kan akka isaan waliin taane waliin dhageenyeef diiguu fi maallaqa biiliyoonii hedduu ramadee jira filannoo kan mo'achuu filannoo kana biltsiginnaa walamaan mo'addaa jira tokkoffaa humnaan mo'addaa jedha lammaffaa yoo humni hin taane maal horiin mo'addaa jira humni jechuun maalidha naannoo adda addaatti jeequmsi kaasanii jeequmsi kun ka'ee jechuun abaawwattu achi jira gosaaf gos kanatti wal dhabedhanii achiin duubatti rakkoo dimokiraasii rakkoo filannoo odoo hin taane rakkoo security rakkoo nageenya godhanii humnaanii uummata ukkaamsanii jalqabaa jechuun nagaanu hin jiru filannoo maaltu jira jedhanii gar humnatti geessan jechuu yoo karaa humnaa hin taane ammoo karaa horii jechuun karaa maallaqa jechuun maali nama dandeettii qabaa jedhama kanam gurmeessuu danda'u kafalmitoota maallaqa miiliyoonii biiliyoonii hedduu itti jechuun roobsanii maallaqa suniin garaan bitanii akka inni Oromoo qoqoodu godhuudha. Sanii carraaqaa jiranii kanaafuu dhaabbilee Oromoolee keessanii horiin bituu fi qoodaa jiranii horii waan qabaniif ammoo jechuun duula maqaballeessi miidiyaa Habashaallee wajjin ta'uuti miidiyaa Oromoo hedduu kana dhaabachuu deemajjin duula maqaballeessi Oromoo gubbaatti finiinsanii gaggeessuudha. Kakkana jechuun horii fi maalidha? Horii fi wanni isaan ittiin deemu jiranii humna. Oromoon ammoo warri bira kan ittiin deemu jiru maalidha? Beekumsaan deemu jira. Beekumsa fudhatamiinsi yaada olaantummaa yaada ilaaf ilaameedhaan mariidhaan tokkummaadhaan beekumsaadhaan opiidoon jechuun beekumsaan nam caaltee yookaan kaayoo qabaattee kaayoo nam caalteetii miti kaashii nam bulchandeetti kaayoo hin qabdu ergamsa hin qabdu imaammata Oromoof ta'u Oromiyaaf ta'u hin qabdu tooftaa sirrii Oromoof Oromiyaa qabsoo Oromoof malkaa ceesisaa hin qabdu kanaafuu mo'atamuu waan dandeettuu fi taphii warra horii taphii warra humna sanitu deemaa jira. Kan akkuma isaan agartan jechuun mariinii fi akkasumas hawaasa wajjinii sagantaaleen goggoram kakafaa'oo itti fufee jira harrega keessatti akka malee milkiinii magaalii sadii yaadame magaala 8 ummati miiliyoonii hedduu magaalota kan keessattuu bahee kun ammoo jechuun torbaan dhuuf keessatti Salaaletti achinaansee ammoo jechuun naannoo Oromiyaa adda addaa keessatti akka inni ta'uu deemu ni himamaa paartiileen Oromoo cuftunuyyuu walitti dhufuu fi waliin hojjechuu fi cimsachuu tokkummaa isaanii jabeeffachuu fi cimsachuu fi jabaachuu